jetteen iyyuu biyya nama jibbisiistu. Ana sinif fida ishee ijoollee Itoophiyaa irraa dhufte waraqata keessa sirreeffadhaa ufoo barbaada sinif fida obbira sinif fida ijoollee obbira. Yeene widde dhugaa rabbi nuuf jiraa dhuganiiti nuuf fiduullee baattu dhugaa baay'ee nuuf kabajami. I love you. Zaman tokkotti ni qabeetana bakka tokkotti sin gashee deemtanii dalagattanii bultan biyya farii qabdamii qabutti deemtanii hojjetattanii bultan. Kana biyya bulguu biyya bineetti biyya sun biyya midhaanii. Andi anna luxaani baakishin ati cubbin nagar na luxa. Dubbadeen baame yeroo tokko. Coonaa isaanii nu jala qabu raayaan tola si xallaza. Sai. Maalla xallas daama amma guddatti Ameerikaa waatiin mana dubbisaa yoo hin jirtu bar. Innaa ganniyyee dhugaa karaa keessatiin naa deebisishii bilbila keenaaf ergi sin dubbisa. Na dubbisa ijoolleen Joordaan jirtan warri dhufuu barbaadan karaan. Bakka ishii karaa keessatiin asi dubbisa. Eeshi saruuti rakkoon takkan jirtulee. Ishii lubbuuti dhugaa rabbi baay'een si jaaladha ishii. Waaqayyo si jaalatu dabalee haadha koo. Innaa jabaadhu fikiriiti dhugaa jabaadhu ishii dhankaarradhaati jabaadhu. Rabbi moo si haa gargaaru dhugaa rabbi jechuun bakka ati dhugaa bakka mul'ata mana madaamii qimamiinuu ta'uu dandeecha baay'ee si adannaqaa dhugaa asi Joordaanii deemtee Dubaayitti hojii jalqabuu keetiyyuu dhugaa baay'ee dasna jedhe bakka maal akkan jedhee sitti mumoojii waaqa bakka aamilee nu taate. Gara gochuusa dirqama na isinin jee jira. Namni akka kufee hin hafuun akka du'een hafa malee akka kuftee hin haftanii qormaan ni jira biyya lafaatirraa qoramuun ni jira namaan abaaramuun ni jira namaan jibbamuun ni jira nama jaallattaniin ganamuun ni jira baay'ee jira biyya lafaa kanarra dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf maatiidhaan jibbamuun jira maatiidhaan abaaramuun jira garuu waan san hunda jabbuun taatee ni dabartaa inni guddaan jabina barbaachisaa inni guddaan jabinaa fi kaayoo qabaatte taanaan abbaa waan fedhe haa ta'u abbaa akka fedhe haa ta'u hin dabarta rakkoo hunda keessayyuu namni akka biyya rakkate hin jiru namni akka qixa biyya rakkate hin jiru. Sidigalee addunyaa biyyaa bahu sana qoosatti. Beektaa rakkinni nu bichaa miti gizee tokko maalan galateeffadha seeti ani tamasgeenidha waa hedduu mas hin taane garuu tamasgeen jette ijoollee immoo goddanyoota kiyya gaafa laale bakka gala yaa rabbi galata kee jetta maal. Kun Joordaan keessatti ko ijoollee baay'een beektaa ashinti beetti rafan turre caala beekta dhugaa rabbiin siin jedha bakka nyaata illee hin qabnetu jira beekta waa hedduutu jira biyya hormaa baay'ee ulfaata dhugaa rabbiin siin jedha Joordaan yaa ikoonomii akka jechuun maal siin jechuun danda'a yaada Joordaan haaradha biyya gaariidha biyya bareedudha jedhanii dallaalumti Itoophiyaa keessa taa'ee Joordaan ergu kun osoo Joordaan nurraa yaa cufamu dhugaa waaqa namni keenya maa dhufee asitti rakkataa ijoolleen keenya maa dhufanii asitti bu'anii kun rukutanii ishii sammuun ishii sirrii miti jedhanii waa meeqa irratti hojjetanii qaxaqqaxanii eejensii keessaan hojjetan kabajaan nama gaggeessan. Engadda gaafa biyya kana dhufu xiyyaara tokko guututu duba Itoophiyaa irraa Abashaan dhufe. Jega Abashaa hundi isaaniitu qoran beekan loqotaman arabiffan beekan ijoollee duudaa xixiqqishuu wantan amma kaatuun dhuftee tokkoffaa Joordaaniin keessa tasumaa dalagaan hin jiru amma mulumaa maadaamiin nama fudhachuu dhiistee akka durii sanii miti fudhachuu dhiistee. Dhugaa. Biyyattii guutuu dabar Joordaan jechuun Itoophiyaa jechuu dabar. Dhugaa waaqa bammi gabba sirriidha. Kanaafuu akka taatan ta'a gizee keessan yoo fixxanii kontiraata keessan yoo fixxanii. Anillee galata rabbii amma ji'oota muraasa isaaniyyuu aanchi hoggaa tokkicha kana dhugaa akka tanatti dabarsa anaaf rabbitu beekaniitiin xiyya intala dhukkubsattuu qabda beekte sammuun ishii sirrii miti mana keessa hin iyyiti mana keessa deemte kazzaan bakka ofinta qoxaaxartu. Okay kuni rakkoon qabu yaa waaqarraa isnan argadha hin jedheetuman hojjedhaa biyaansi immoo jechuudha isaan oduu jedhu ganniyye niitattiin ishii anna maraachitus hin jedha haadhattiin an intala taqabbal haadhattiin. Anji yoo baates yoo deebitus bakka akkam jedhee akkasitti mooji dhugaa rabbi ganiiti baay'ee ulfaatti dhugaa ani injaa dhugaa garuu bichaa amma tamasgeenidha dhugaa waaqa amma narra taragaaggaa ta'e yoo hin deemini amma mutaa'i bakka habiibti. Daa'imti ishee dhukkubsattuudha daa'imti kalli balli ana hoggaa beeka hojjedhetan dabuu sijjee sadii hoggatanii kalli balli arabni ishiin takkuma.
والله عرب جت عرب لي وقاي بس بروجيت وقاي حتى بس بروجيت على قال لكم فوق يا فورش التون ندو كونترات وقاي كتي بدنا وقاي لمن وقاي لازم وقاي لمن كيف بدنا قدام بدنا دين يبرا بيه تجرمتو تجرم اسمع انا كنت ادير دوغارا بمال انتو فيما كوتن لك يوم بيجي بروجكت قاعد إثيوبيا قالين جرم واني مال فيما كوتن جوردان كيسا بيد دوغا واقع إنك يانغالي من جرا لو كردين اللي مبلا ربي كان ورث موني ساني سليم داني ربي سنين زرا برلبو وانتيا قالت وملبو سنين زرا فقط بس بروجكتني ساني صارنما على جما على جما لبو وانتيا كنافو قداجة كيوكي سافته هي فين دينتو جزاكم كدام ما يجمع يودين كدام الناس مركون انجرو تكفى ومالك نجي ترغتو في مالك نغرا ورا تكفى بكاي هم دبا جوردانتي أنقا هو بيته بلا ما شنطة ما سيكفلا بلا ما شنطة ما يجون سانو غبا غرات انجرو اتكيس انجرو إسانو كو غنية ijoollee baay'ee nama maallaquma sharafuma Dubaay irraan hirgatan kana hin dhoowwanii beektaa tiyyaniiti akkuma dhufeen ani hoggii kan yoo Dubaay irraa hon hirgan amma tana na deebisin jedheen kazan kalaas ishii garuu dhattee paaspoortii keetiin ofii keetii deemtee hergita malee ani ittiin gaafatamu naan jedhe rakkoon qabu sokkee dhaqeen galfadha woomtu rakkoon hin jira eegalchee ani mucayyoon ishii bira hojjettu ani intala ishii bira hojjettu immoo dhoorkamtee qaxxitaa ergiti jechuudha argite dhugaa waaqa asuma asitti jechuudha laal argite na baay'ee ulfaata miqqanyoon akka Joordaan hin jiru dhugaa rabbi argaan isaanii abadu dhugaa ijoolleen warri Joordaan dhufuudha yaaddan illee jiraatan dhugaa rabbi yeroo hunda dhaama dhaamiif dhugaa ganniyyee waaqa akka isaan biyya kana hin dhufne rabbi. Ya birri kuma diidamishan taa kuma diidamishan jechuun maal jedha bakka rabbiin waan hundaafuu rabbi garbummaa arabaa jalaan waa baasu. Amin dhugaa rabbi nama dalagatee bulu rabbiin waa taasisu jabaadhaa kaayyoo keessan qabadhaa maallaqa keessan qabadhaa namni maallaqa qabu kabaja qaba namni maallaqa qabu aangoo qaba maallaqa qabu taanaan haati fudhaltee iyyuu si ganteechu maallaqa malee sana dhugaa keeti sirriidha guduunfadhaa bakka waa guduunfadhaa waan ittiin biyyaa waa taasisan guduunfadhaa birrii qabaannaan kalaas wallaahi duniyaan hunduu kan keessan maallaqa qabaanna noo maallaqa qabaanne gin eenyuun tu abbaa kanaa siin hin jedhu. Ati nama biratti uffatama. Malkii caala maallaqa qabaadhu. Malkii aga qabdu. Malka qabaattee maallaqa foon qabaanne namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Malkii dhabdee maallaqa qabaatte immoo abbaa fedhe of jalatti bushuu dandeessa. Abbaa fedhe miila kee dhiqsisuu dandeessa maallaqa qabaannaan. Kanaafuu yeroo ammaa maallaqa ka barbaachisu maallaqa keessan qabadhaa alaan gabaabiin baasinaa. Ani fakkeenya isiniif haa ta'u isiniin ja'a. Tipu fawore dabare ayam tuh tipu. Era tap nagoda orang mengkoplingin nagoda lagi. Sakala tu dia buat lagi. Beri orang bersama dengan terba. Sakala dia na. Kopling kita nagoda ayam tuh tipu. Sakala mana dem? Diju kail kalen deh. Gurgura dia na habis sih. Order dia na. Gurguran na. Ya benar betul. Suami कैसा बता मेरा से टूर गुड़ कैसे तेरे गुड़ रखा हुआ है कबन्ने जुटू का गुड़ रखा है रखो ओके मेशाइने रुकाई नहीं कर ब्रोच ना इन्हें गुड़ ओके itu nama ilah malah kacau malah icha lagi ergo ini andenya di sini ulfa ada lu buat cuma aja cuma aja tak ini ulfa tak sama ما جولين جردي متى كان تبدأ بيشتغل كمان من قبلنا Beru terlalu ini kan ya lemah. Kenapa Beru itu ranjur dua tujuh macam tak Beru itu naik kuda desa dan tahu. Ranjur. Mana nela bizo. Suku sama dan nela. Jolin jadi kan Mathematics. Sure. Mathematics sih. Mahal kali kampanye menang ke. Mana sudah tadi. Kebati binamanya Habibti kebati binamanya Shuro Barbare Basso Aja Salva Gomana mal maka Teri impeti kena mau di mana badai malah keluar badan saya saja. Mana oferannya macam tu kau cuma tu sini. Mana oferannya?
بري ممكن بري كله سروم النبي تنقرت رومت النبي ده Oromoon kamidha? دراما كل آخر نبي Oromoon kamidha? أيانكو Kamidha? Ulgu, nagamu? نيتوكي كنا كباجر بالله عليك تاب ناقونا Inta sirri jirta afaan qabadhu maal iyyitaa? Kamidha siin jedhe? أيانكي Gooftaa Yesuus. Ganniyyee oduma nyaattu bishaaniif dhugusaa. أيانكو Ayyaana nan gargaarsa maal isaan? Taayisa maata malee ayyaanta itti mucaan? أنت تقول ما تقول Kalaas itti afufanii haasaan kalaas. Roobeen maal sili shukko zimba boqqolloo kuni gurgurtu. Si mucaatti wayitii godhi wayii ta'u kennee wayitii godhi mucayyoo. ما سيد بد ما سيد بد Gannii koo هو كابتشو haadhoo koo akkam nagaa keetiis lubbuuti. Bareedduuti. Gurraattii akka tooti. Naa jirtaa saruu koo. gurraacha kullee arraba giiftii koo jinniidha nuun jaane dhiis. Si rakkoo qabu beeka. Wayyo haadhooto. Naguma keetii? Gurraachuma kana illee arrabsamne. Na dhufee deengadha. Ofirratti dhufne Allah ta'ala dhume namni gurraachuma kana illee arrabsa astaghfirullah anta bitshoofi yaa rabbi Allah. Gurraacha Afrikaa maali dhiisi ati dhiisi ishii dhiisi bira darbi dhugaa rabbi dhiisi bira darbi. Waan hundaa dhiisan gaariidha jedhe Oromoon. Gurraacha Afrikaa Baga jiraatte garuu baga jiraatte baga akkanatti baatee ufteessee ijji diinaa gubatu dhugaa rabbi. Foonaa dhaqu jedhe raacheen dhugaa. Baay'een gammade akkanattuu si arguun kwaana dhugaa rabbi baay'ee na gammachiisa saruuqu. Baqa kan ta'e kan darbe dhiisi ishii. Dhugaa afaan kee keessa amaa ba'uu dhiisuun dhugaa baay'ee na garrameen. Waa biyya amaa baasee waan tokko hin dubbanne ama goobaziidha beektee kunuyyuu bilchina sammuuti. Isin jedhan dhugaa nan dhufa jedheen asii ganna lakkisuu diddaniitiin biyya. Shoora nan ba'an 15 irratti ba'uun oolu. Ashii shoora garra wala garra isin jedhan abshir jabaadhu ishii jabduutu jabaadhu. Ganni akkasitti akka dhiira biyya Oromaa keessa Joordasan keessa sichee biyyoota hundaatti shamara Oromooti dhaabbachaa turte garuu kun isin tagabboo ture maal godharre beektee? maal Uumaa miti isin jedha. fakkaate masiiti baratu iyyuu akkas ta'e beektaa barumatu bara ulfaataa ta'e beektee. Maaliif jennaan silaa hiriyyaa jechuun kafana hiriyyaa jechuun maataba anaaf akka ganniitti anaaf hiriyyaa jechuun fannoo Kiristoos mormarra hidhadhee jiru kana. Fannoo kana mormarratti hidhachuun geexiif meeti beektaa yoon du'ee haga du'a dirasi na wajjin deemadha beektaa. Asirratti hidhachuu hin dandeessu. Sirriidha. Asirratti yoo hidhattee mormi kee muramee jiraachuu dandeessa. Miila irratti hidhachuu dandeessa. Miilli kee muramee jiraachuu dandeessa. Kuni muramee jiraachuu hin dandeessaa? Hin dandeessu. Hin Kanaaf dandeessu. mormarratti inni deemna morma kooti fannoon koo jennee anaa fi hiriyyaa jechuun saayiba jechuun fannoo koo kana morma koo jechuudha. Ani dabarsee nama laadhu ani. Ginii namni isin abdatu. Dhugaa goobasiidhaati. Ani eenyuma caala nama abdatanii jira bar namni nama ta'eef miti. Dhugaa dubbachuuf ani Oromoodhaaf qaaliidhaan saba koo biratti qaaliidhaan saba koo biratti kabajamtu uummanni kiyya na kabaja. Uummata Oromoo hunda keessaa nama abdadhe namanii bakkee qabaadhee abdadhee jira gin maal gootarree yaa ijoollee nama abdatinaa Uumaa miti godhe. barumsa isin Sirriidha. Nama abdatinaa barumsa isin haa ta'u dhugaa. Nama keessanitti iccitii waa tokkollee baastanii ni matina. Kan garaa garaatu beeka jedhe. Akkasii isiniin jedha uummata kooyi keessattuu gaafa micayyoon firri burtee sun duute waan jedhame tokko odoon biidoo waraabeen jedhe odoo ganni naziraattee rakkinni tokko irra ga'e maalan godha jedhame namni sun dhugaa gaafa tokko qaamaan dhufee sirriitti haasaasiin jedha waan kana odoo wanni barbaade dhalatee bakka kanaa ba'een bakka ganniin jirtu dhaqa itti turte garuu akkasitti wasa gooti jedhee yaanne uumaa miti maal godharre muddamti sitii jini beekte dhiisi. Garuu rabbiin baga si gargaare. Gargaarsa rabbiitiin as gahuun keetuyyuu waan guddaadha siin jedha.
baay'ee tokko si jaalladha rabbi. Inni gumatti waaqayyo jiraat jechuuf jabduudha. Ani jabdu maaliif jennaan ani ilaalee biyya Joordaanitti hoggaa san hunda hojjedhu natti tolee miti kanan hojjedhe. Ani hojii dhiirri hojjetu hojjedhee tanan laal akka dhiirasitti mudhii iyya hidhadhee dooraalee 250 argachuuf daawwanni kiyya dooraalee 250 dhiyoo kana 300 naa godhan. Hoggaa afurii 250 hojjedhu hojii ilmi dhiiraa hojjetu hojjedhee tanan. Qofforee tanan kotokkotee tan bishaan obaase tanan figii binnee figii hoolotaa binnee dudda koorratti baadhee tan figii san ataakiltitti naqee tanan hojiin kiyya san. Miknaatum ani kanan biyyaa bahe mul'achuuf odon ta'in kaayyoof biyyaa bahe jiraachuuf biyyaa bayan. Kanaafuu ammas immoo qormaata kana nan darba kuni qormaata beektu waaqayyo immoo yeroo tokko karaa baay'eedhaan nama qorata nama jaalatuun ganamtee qoramtaa. Takka maatiidhaan qoramtaa takka immoo dhuunfuma keetiin sammuma keetiin qoramta. Kuni anaaf qormaata kuni anaaf gufuudha waan ta'eef gufuu sana jalaa kaastee imala kee itti fufta malee gufuun na dha'e jettee dudduubatti deebi'uu hin dandeessu. Gufuun na dha'e jettee lubbuu keetirratti tarkaanfii fudhattu waan ta'eef anaaf kuni qallaadha. Gin waan yoo mamaayyoo keessa biyyaa isin Ganni dhugaa rabbi dhiifamalleedha baay'ee dhugaanu baay'een si taasisabechuudha dhugaa waa tokko kon dubbanne barganni dhugaa gobasiidhaati rabbi jeeknaash anu isaan dubbachaa ture kaleessa mana keessa keetti ganniin ala bichaa miti keessa keetti aamilee guddaa qabda dhugaa rabbi keessi kee jabina qabda dhugaa bexaam itti si yadannaqa ganniyyee waaqa maaliif seete Gobasiidha beektaa kana maraan namni barate. Kuta leenca jechuun ikkoo kanaa bar dhugaa rabbi. Ganni foon ala kooti rabbi tokkoffaadha bakka nuuf jiraadhu immoo sii jirra. Amma namni akkamitti akka asaamaa afaan hin diddiga asaamaa afaan hin diddiga bara si galee asaamaan afaan hin diddiga afaan hin hoqqisa. Asaamaa miti kaani nama keessa'u namaaf fakkeenyaan si galee asaamaa miti asaamaan afaan hin nyaate afaanumaan diddiga. Ani asaamaa miti kan duraa duuba laaleen dubbadha si jammaru maaltu na dhibee waa'ee namaatis dubbadha kalli ballee abibitti ani jira. Dhiisi atamma hojii jalqabdee bakka dhiisa yuuti kana keessa baay'ee hojii keetti fufii ati bakka siin jedha inshaallah waan hunduun jijjiirama beekte. Ganni koo akkam jirtu? Sirraa munu barnoota fudhannee jirra sila ta'eefu namoonni kamiiyyuu yaa akkuma jirutti indoon barumsa nu taate jechuudha. Inni biraa waan isin kanarraa barreeffamudha. Nama saqqila garaa haadhatee keessaa baatee jettee nama namanin maaliif jennaan lubbuu maaliif nama amanta anaaf tiijiin koo saayibummaa nun ibsunu obboleewwan isii galee obboleewwan jechuun danda'a. Hiriyyaa jettee hiriyyummaan ibsutu anaaf ishiin waa baay'ee bira waliin haasofni oolmaa baay'ee nama waliif oolee Sukii keessa nama saasa isaa afurojjiin haasofnu anaaf ishiin sii galee namni akkanaatu dabaabaayii si dhaabe ani dogongortuu ta'a dogongortuudha nama annan dogongora biyya afaaraa Ganni dhiisi bakka dhiisi darbee wanti sun deebitee na Dhiisi saruu koo dhiisi ishii ganni koo. darbee irra deebitee na seen bakka halfa. Dhiisi ishii saruu koo dhiisi bakka dhiisi darbeen na ta'e bira darbe bakka cufi galmee kana ijoolleen hedduutu si jaalatu namoonni hedduu si jaalatu dhugaa rabbii maaliif afaan kee keessa amaa bahuu dhiisuu sun dhugaa baay'ee waan guddaadha beektee nama barate ta'uu kee ibsa maaliif iddoo tokkotti aaree jechaan taane xifii deebisuu danda'a ati immoo waa tokko hin deebisne dhugaa boocha'uma callistee na ta'eef isa saniyyuuti dhugaa ijoollee biratti fudhatama guddaa kan argate siin jedha dhiisii hojii keetti fufii baqa. Bakka ammaaraan weeraa beesin deebitanii gara biraa deebitanii maaf haasofsiistanii bakka dhiisaa. Wanti darbi tokko irra deebitanii haasofsiistanii ammallee deebitanii wanta wantaan osii haasofte deebanii wanna asii waraabanii waan jedhan bakka lufe wanti darbe daraaramanii Wanti isin irratti hin jiru dhugaa. So Sama dhiisaa nuti kunoo wambarii warri kaayiroo irra tashkarakkaraa jirra kinoo manni nu Ganniyyee bakka keessana si dubbisa dhugaa rabbii abshir waa Ganni akkam jirtu ijoolleen as keessa jirtan hundi keessanu nagaa teessan hin jedha. Yakka warra wataabtaan Inna rabbi darajaa tana sii kenne abiiftiiti yalaan akka itti ilaal bashannanii hojii kan kee dalagadhatu ijoollee oduu waan dabare keerra deebitanii naasofsiisinaa dhugaa rabbii kanaas sun dabaree jira. Ganni akkam jirta anu jirtu baay'ee dhuftee nagaa anu sin qaasine yaa rabbii fi bagaadha hojja keessaati akkam jirta mee ati?